hojjettuu mootummaa gaazexeessitummaarraa gara hojjettuu mana nama biyya Arabaa ta'uu amma ulfaataa akka ta'e beektu. Ani eenyuun laa namni biraa eenyuun isin eenyuun mee walaa gaafan koottaa minaasofna har'a. Namni tokko hojii mootummaa dhiisee biyya hambaa dhaqee gola namaa hojjeta jechuun hiikansaa hagamiidha, iddoonsaa hammamiidha. Mee koottaa minaasofna akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti galata Waaqayyo. Waaqayyoon nagaasaa iddoo jirtan gola jirtanitti isiniif haa baay'isuun jedha. Yoo na beektu ani shamarree biyya hambaa hojjettee gola namaa hojjetteedha. Isa dursa waan eenyuun ati yoo eenyuun osoo biyya hambaan deemin shamarreen tokko dhiirri tokko osoo biyya hambaa isaayyuu iddoo ulfina hin qabne tokko gola namaa iddoo dhiqan, iddoo kushiina namaa dhiqan, iddoo waan baay'ee caamma namaa xaragan yeroo deeman eessarraa ka'aniiti laa tokkoon nama. Hojii mootummaa gadhiisee deemee biyya hambaa deemee jechuun ilaalchisaa hagamii, dadhabbiinsaa hammamii, nama hobsaa hagamii akkamii qabuudha jechuudha. Kanaaf har'a kanarratti naasaa yoo na beektan asumaan itti isinii haqa kan koos jechuudha. Akkuma suura irratti argitan kana yookiin immoo mata duree barreeffama irratti ilaaltan isinii gala jedheeni. Namoonni tokko yeroo biyya hambaa deemnu gola namaa deemnu ani nama biyya hambaa deemedha, nama biyya hambaa hojjeteedha. Isinis akkasuma warri na daawwattanii baay'een kan deemee dhufee jira jechuudha. Namni tokko yeroo gola namaa deemee hojjetu asii maalirraa deeme? Iddoon buqqa'insi isaa akkamiidha? Namoonni tokko banagaraachin laay hundumti keenya biyya hambaa warri deemne iddoo tokkoo kaane yookiin steeppiin keenya yookiin sadarkaan keenya iddoo tokko jechuu koo miti. Yeroon kana jedhu immoo namummaa keenyatu gargari jechuu koo miti. Iddootti turree jirru jechuudha. Hojjettuu mootummaa taatee gaazexeessummaa taatee miidiyaa baay'ee irratti wantoota baay'ee otoo haasoftu namoota gurguddoo faana otoo teessu bakka beekamtii otoo argattu gadi buutee biyya hambaa biyya Arabaa deemtee gola namaa isaayyuu iddoo dhiphinaa, iddoo nama tokko arguu hin dandeenye, iddoo akka fedha keetti jiraachuu hin dandeenye, dubbachuu hin dandeenye. Wanti baay'een si quunnamu yeroo jiraattu obsaa gamii nama qabudha waan akkanaa. Shamarreen kuni otoon kan koon dubbatini ani kan koo sittan isiniif haasumaan jechuudha. Shamarreen kuni deemtee waggaa tokko kan deemte otoo hojii mootummaa hojjettu anillee akkasuma fakkeenya asumaan isinii kaasa jechuudha. Anillee akkasuma jechuudha. Osoo hojii mootummaa hojjettu gaazexeessummaadhaan miidiyaa baay'ee irratti hojjettu deemtee aga waggaatti deemtee isaayyuu asinnaa deemtu ijoollee barsiifta yookiin waan ta'e jedhanii geessan garuu dhaqxee qulqulleessituudha jechuudha. Shinti beetis dhiqattee ansoolaa miicayyotti nana bakka qulqulleessituu biyya hambaan beektu isin jechuudha. Amilee akkamitti dhaga'ama? Minaa ibsa otoo isin ta'e. Garuu hojjattee immoo waggaan booda namichi na rakkisa jechaa turte. Mudannoo kanallee bira darbuu. Sana booda akkamitti sana miliqxe? Dhagaa jirtu mucayyoon kuni hojii mootummaa gadhiisee gaazexeessummaa gadhiisee deemee immoo asii yeroon deemu waa'ee biyyaa baay'een beeku. Garuu dhaqee innaan asii deemu daa'ima qo'achiisuu yookiin illee immoo kunkunsuudhaan jedhanii dhaqnaan garuu qulqulleessituun hojjedhaa ijoollees nan eegaa jettee. Isarraan immoo waggaatti wanta hin taane wanta addaan na mudate mana keessatti namtichi na rakkisa jette. Namtichi immoo rakkisee jireenyi baay'ee sammuutti ta'e waggaa 2 toon guutiin immoo haadha kootu du'e jette gara biyyaa galte jechuudha mucayyoon kun. እስኪ የትኛው ሴት ነው እንደዚህ አይነት ትግስት በቃ jechuun obsa akkamii kan qabduudha dubartii akkamiiti. እና akkan dhaqeen baay'een cinqama jette iddoo buute sanatu itti dhaga'ama jechuudha. Baay'ee na kolfisiisa yeroo ishiin akkas jettu jechuudha. Anillee akkashii kana yeroon duraa banagaraatti laani biyya hambaan deema jedhee yaadee wanti hin beeku hin jiru. Ishiinis akkasuma jette normaalii bakka akkan xumureen ani torbee 3 eebbifamee torbee 3 boodan hojii mootummaa seenee akkasumattis dafee seenee otoon ishuma keessa jiruun garuu NGO seenee mindaansaa walira. Mamni garmaachuu nagar mindaan illee 900 jette 900 ture kan garuu aballiin qaban NGO dha waan ta'eef aballiin guyyaa guyyaadhaan mindaa sana 2 ta'a jechuudha.
isa keessa seenee waa'ee biyya laan beeku sana dura akkamitti akka deeman hin beeku paaspoortiin maal akka ta'e wanti hin beeku hin jiru dhugaa waaqa isiniin jedha jechuudha. Kazaan akka tasaa Finfinnee fira bira dhaqeen guyyaa lama ijoolleen hiriyoonni tokko naasa'u tokkoon ishii keessaa goddanyaa koo keessa tokkoon ishii banaatish kotta boon deemneetii naan jette isheen duraan ergite garuu ani erge bakshin deemeetis deemtee waggaa lama waggaa sadii hojjatte dhuftee bar suuqii tokko saaqixaa yookiin lafa tokko bitattee jijjiiramta hojii mootummaa jechuun 900 nyaatanii eessa qaqqabu naan jette yoo akkas ta'e maatii siin gargaara naan jette isheen garuu yaalta ija 4 guutte naasan Osmaaniin sim jedhee maddee wayi xiinxalee okay maalumaafuu sattan yaada paaspoortii akkamitti baasuun jedhee nafaan dhadhee guyyaa lama dhadhee gaafa dura waan hundumaa kennee minaamin hangalee gaaf lammataa fudhadhee dhufe jechuudha. Innis dafee namaadhuma torbee lamatti duratti akka irraa miti waggaa 10 kana dura jechuudha. Waggaa 10 anan madda dhufe waggaa 3 waggaa 8 hojjadhee yaani waggaa 10 wal jechuudha. So nan baafadhee deebi'eeni torban saatti zim jedhee xiinxalee yeroo haasa'an immoo gidduu kanatti gaa ji'uma kana shii amma mucayyoo kana faana haasoof nuti warri waggaatti nu dhufuu didee jedhan jiru. Mucayyoonis manuma jirti. Firriin ani bira dhaqees mucayyoon ji'a 7 yaalteerti mana jirti hin deemne jechuudha. Garuu ergas illee ijoollee sanan tasaakkaani. Achumaayeen geessee yoo nama baqa kenni waggaatti hoomeen dhufuu naan jedhanii geesse dalaala wayii dhaqne jechuudha. Kanuma ofii beekan. Biyya eenyu Yaman akka taate Saudi maal akka taate Dubai maal akka taate Kuwait Qatar maal akka ta'e wanti nan beeku hin jiru. Mindaansa maal akka ta'e wanti nan beeku hin jiru. Anaafi tokkuman see. Kazaan dhaqee itti kennine minaamin eessaati jennaan kiflaa gariidhaan jedheeni jedheet paaspoortii koo minaamin alaalet iskii naan jedhe. ለማንኛውም 2 ሳምንት ውስጥ ቤተሰብሽን አሰናበችና ተዘጋጂ አለኝ። ናሚቻ ከልመና አንጀ ከነማው ጂ አቶርቦክ ጂ ሰደት ኦጊ ወጋዳ ማላስ አኔ አወኔ ኮልፊኒ ሙያየም ፋነ ኮልፊኒ ቹላ እኒ ማሉማፉን አንጀ ደጋ ቆጳይ ማቲ ኬቲኒስ አከናጋ ዮኪ አከ በቃ ጀዲኒቲ ስላን ክፍላ ገሪ ደደ ቆጳይ ማሉማፉ ቶርቤ ለማከሰና አንጀ ደ ኮልፋ ገለ ቅዳሜ እትከኒኔ ቅዳሜ ኮልፋ ገለ ወጣድራ ሄሎ ናንጀራ አቤት ቤሉ ኤየ ኢሺናኒ ብራጅሩ ገራ ከስሙማ ብራ ደቀት ናንጀ ጂካሳ ቲኬትን ኡፌፊ በራራን ጅማታ አራ ተሳስታችኋል የተንሽ እኔ ኢሺናኒ ብራጅሩ ፍሪት ቲንሱ ነች እንደ ጎጎርታኒ ለማቃ ወልብረ ሲንጀላታ እንገደ በከኒተ ገልተ አይ ሼዱም ጅማታት አቆጶፍት ከምብልብላዮ ወጣድራ ከኒን ትከነ ቅዳሜ ከና ብልብላኒ ትኬትን ኡፌ አኒ ወጣድራ ከንደሙ በራራን ጅማታ ይችላል እንዴት እንደሳኩ የሮሳን ደሚቺ ብሪ ኩመሸን ኩመቶርባ ኩመጃ አስግዱ ሆነቲ ዋናው ፊ ውጀቱ የዲ ማለቹላ አንሰነ ድሮሞ ነማ ቢዝነስ በነገራችን ላይ ነማ ተባኮኛ ታማለ ኤበናን ቀባበሩኮ ከሳ ክርስቶስ ነው ይብሰጀ እንደው ናን ቀባብሪ ገሩ አማ ደቀዩ ነማ ፉዱ ሚት የሆነ ባንኪን ከወነ ነማ ታንከነ ቱሪ ብሪት እንደም ሰናን ቀባ ኤሳ ሲና ማማ ፈከኛ ኮሙኒኬሽን የሮሰነ ጉዳዳ ከዛን ብራዛሪን ካቴ ደቀ ባሰ ብራፍዴ ናሙን ቤኩ ብራ ማሊፍ ብሪን ኮ ዳፌ ኡፋ ቹማ ፉዳኒ አችማት ትከኑ አንተ ኢፍ ዋቢ ጅራስ አንተ ኢፍ ፉዳኒ ትከነኒ ጋፋ ባካ ጋራ ካናን ኡፌኒ ወሊሶ ኡፌ እዶን ጀዱ ካናሞ ወረቀታ ናፋ በሬሰን ይደኔ አመጂ አቶርባ ጋይና ኦጂ ኦርጋንጀል ቀቤቹ ኦጂ ሞቱማ ካና እንጂኦ ካንት ዳንጨ ጂ አቶርባ ሴኒ ናበሬሰናን ኤስ ደቁፍ እንደም ትገጽኒ ናበሬሳ እንደም ኤስ ደሙ እርቡ አሱማናቹ ሲቄጥ ነው ዋን ቀንስራ ስሪዮ ጀዳኝ አይ ድግደም ፊላክ አቺን ሙጫና ፋናው ጀቱ ኢሪጅራ የሮባኤ ወልጋይና ዳዱ የሮባኤ ኡመታ ለማዲበለ መፉንዱራ ዳበደ የሮን ዱበዱ ዱበርቶ ዋይ ዲመ ዱበርቶ ታከሰንገለ ሞኒ የሮናስ ምናምን ሙጫሰነ ስሪት ኮኔክሽን ይቀምና አንተፊ ብልብላኒ ፊቲ ቢሮቲ ዋማኒ ማልታተ የዳኒ ሲናዲዳኒ ጋፋ ባካሰን ማሊ ፊሽን የዳኒ ምናምን
warra maatii bira jiru bichaa jedhe NGO yeroo sana maaliif birri isaanii yeroo sanatti birri dhibbi sagal isaanitti xinnoodha NGO waan ta'eef ulaagaan akkasitti jira maatii bira jirti miti jennaan isheen maatii sin qabdu garuu ምናምን jedheen በኢየሱስ naa bilbilan abeet kottu si barbaanna waajjiraatti naan achumaan dhaqenna naqu gurbaan si jira maanutti ni minnaan jedha maaliin jedheen hunduu maatii bira jira ittee ulaagaa guuttee miti maaf nutti ni minni gargaarsa baay'ee qabdaa akka guddattee nufana hojjatte bar yookiyyuu gara guddaatti ol siquu dandeessa nuyyuu kan hojjannu dubartoorratti keessayyuu tokko si hojiis akkanumatti hojjatte minaaminaan jechaa turani san barbaade xinnoo siqee ijoollee na duuba jiran gargaaruun barbaadeen jedhan sobaabaa kikkimna rakkisanii itoon akkas jedhu gaafa kamisaanaa barreessanii akkasumatti anyways ala deemuufiinaan jedheni tokko keessaa hin jedheni itti yaaddeenaan illee jedheni laat maa deemta dhiistee viidiyoo keessa sagaleen galesin jedheni እና achumaan booda kamisa naa barreessanii wanta jirus fudhadhee kamisa deebi'ee finfinnee deemeen suuqii galgalum sana dhaqeen jimaata jedhee jechuudha. Yeroo dhaqu maaltu na eeggate asii $150 naan jedhan yeroo sana. Waa'ee akkamii maal hojjetan ምናምን hojjetan maaqoo ነገር የለም ግን ሙጫና rakkisee dhiifama ግን dhaqee birrii $100 naan jedhan jechuudha. Kazaan ji'a 4 zimmin jedhee mindaa 200 naaf fide kan ji'a lamaaniitiin hin fudhadhu kanaan jedheeni maal jennaa 150 jedhanii dallaaltuu keetume 100 kaffalaafi naan jette. Ishi kazaas bakka ittiin wanna agganaa maalidha naan jedhanii la nan barbaada utuman jedhu ji'a 4 guute kazaan gaaf tokko amma tikeetii naa guutaa na gaggeessaa yookiin immoo dallaala wanna agganaa yookiin immoo $150 naa kaffalaan jedhanii ishi bakka ji'a tokko nuuf eeyyamii sana booda 150 si goodanaan jedhanii amma ji'a 5tti 100 hojjedhe sana booda 150 naa godhan isaan fedhii isaaniitiin jechuudha. Kazaan waaqayyo naa ulfaatu mana bareedduun galee akka maatii naa ta'anii minaaman isaanuu akka malee na jaalatanii xinnoo turanii waggaa 2 toon hin fixin 200 godhan. Kazaan 200 naa godhanii nan galan jedhee waggaa 2 fi 4 hojjedhe nan gala jedhuun nuti akka ilmoo keenya silaallaa ammadhaatti waan gaariidha waan ta'eef ijoollee keenya gaarummaan laalta waan ta'eef mana keenya fagoodhaan dhimnaamina yoo teenye iddoo hojii deemnee waan sitti amannuu fi hin deebita 250 si goonanaan jedhanii galee deebi'ee jechuudha waggaa 2 fi 4 booda jechuudha. Inna yeroon dhaqee gaaqaa dursa akka dhaqeen otoo mindaa biraan qaqqabin shinti beetii dhiqinaan jedhu nan dhaqee dhiqa. Silaa seeraamikiin muluu nadiidha. Itoophiyaa keessatti nuti jaanuu arginee hin beeknu jiran min shaalaala'uun. Indoo ulaagaa guuteen hojjedhe jechuu isin hin danda'u. Utuma sitti agarsiisanii eeshin jetta isinis. Inumaan dhiqa ammas koo dhiqi jetti. Ani lafan dhiqaa yookiin ishiisan dhiqeen baa mastaawutiin boxoboxamee jira. Ishaa waan hin dhandhiseeti isuma ammatti seenanii dhiqatanis. Gaaf tokko shinti beetii keessatti akkatti hin boo'ee maalumatu wurdati bakka akka wurdataamii wayitti nuuf ilaali akkamitti namni marcumarraa bu'ee lafa taa'an jedhe bakka ishiin dhiisee dhufe sana qulcina godhe. Yoonee bakka dhugaa waaqanatti dhagaame namni teessoorraa buusaafiin jedhe gaa waaqa uffadheen nama gugurdaa afaan oolu maaltu ganna buuseen jedhe naman argitu naman beektu. Yeroon immoo ala saanfaana baan ijoolleen minaamin restoraantii yookiin iddoo taphatan wayitti natti dubbatan maal siin jedhannaan jedhu dura. Achii booddee kutaa lammaffaatti isiniif ufa viidiyoon dheerate itoon boo'u waggaa guutii waggaan booda irraanfachuu dhaqee sana booda waaqayyoon haa eebbifamu daandiin naaf sisirrachaa dhufe jechuudha. Seenaan mucaa kanaas kanuma jechuudha. Garuu kan ishii gidduu kanatti namichatu rakkise isatu mudate ishii jechuudha. Namichi baay'ee tokko na rakkise akka hin jirre noormaali baqqanatti jijjiirame jette waggaa 2 illee hin finne haati koo duute jettee galte jechuudha. Lattu maaliin
ما إني لا مال برباد كوتا قد الباتي بل ركضوا أمنا إنه يفهمها فيديو كيساتي سيمفانا وانا أساو كوتي في وان تبا إنه تبليج ساقا هنا mucayyoo kanagaa sirriitti mijanneef jechuudha. Iddoo gaarii dhakaatee dhaqxee seenaa koo boruun jijjiira jettee xiqqoo hin mudate qorumaanni jechuudha. Waggaa lama ton xumuriin galte gara biyyaatti bakka waan baay'eetu jira. Galtee illee immoo ammas rakkina keessaa namichi rakkisnaan galtee immoo biyya ga'een immoo taa'u namti na jibbisiisa. Taa'u maal maafin bakka taa'a jedheetu mana boba'ee jetti. Yaa'u viidiyoo ishii gadiin isinii dhiisa. Innaa akkasii isinoo akkami yaada maalii keessaa baatan eessa geessan har'a eessa jirtu. Waaqayyoon na eebbifamu yeroo hundumaa immoo ergan biyya galee wanti nani gammadu namoonni yeroo sana wajjin baradhe namoonni yeroo sana wajjin baranne hojiis jalqabne ta'e mucaan gaaf sana wajjin hojjedhu muluma hojii mootummaa dhiisee galee suuqii saaqatee taa'aa jira jechuudha. Isaayyuu intala biyya hambaadhuma kana fuudhee suuqii saaqateef malee uma Afrikaan qabunne. Lammaffaa immoo yaadni fi dhiphinni kan matoo guute mataan kan itti molaa jira dhugaa waaqa mucaan fuulan xinnaan agaruu bakka asuma jirra nuti kunonaan jedhu naan argan. Bakka yoo nabicha uffata lamallee jijjiirrachuun kan rakkinatti ta'e jechuudha Itoophiyaa keessatti. Kan hin gammadu maanni seetanii ammarraa namni nan uffachiisne ammarraa anatu nama uffachiise malee namni nan uffachiifne akkasitti hojjedhee dadhabee fayyaan qaba. Wantan otoo nama wanta tokko dhiphadhee wabiinaa ta'u Afrikaan qaba. Kana yeroo laalu baay'een gammada jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaadee dhufee asumaanii viidiyoo kanarratti eessaan ka'e jettee kan baay'ee sammuun itti dhiphatee amma xuqamutti deemullee jiraachuu danda'a. Guyyaan har'aa boru miti. Har'allee yoo gadi buutu iddoo gaariidhaa gadi buutan ta'e boru akka deemtanii ol baatan hubachuu qabdu. Iddoo kanaa kaaneet